ani beni kan man jala da garu an kan ke injiru jani akamina ma kan kamti walitti ngan gafin akanami tuqti akanami kitti gafatan jarsa jarti ga nagefadu gafin akanami kitti gafatan kanami jarsi khaygun walloltan wal dabdan sababa inafatin sihe sinja guya kana na ihe na defate gafa kana na ihe lamada kana na god sadafa kana god ji mi wale akana na ihe an si khasir ranka buje anga si ihe bi khamal rabel buti raga garteni sinigne sinja inni nei atine ihte tani raga yonjira ne kam gona dubbanan akam gona dubbanare ragan dubane yo matan ti ragate yo inni dio ayni khne yo je mal gudu dende mal gudu dende yani agurra kayanda gi nama kana to wajidira ta duba kamera na raga ifa dokti isa vidi private na dubisi saoji isa malenta weru mundan don isa malenta yeru mundan dawi hayoni sanfine mundan don o sanfine yeru mundan daisu dura beinu male shariati wanne kumbe kam male kamiterumta anga si khayf khana kam be ani gurra kayanda gi andage na kan ke njiru de tiringira ugume ka si khaye me ka si khaye mi Kenya Kenya gide takka gide de hindi bitini nanje yo bitini kan ke njiru nanje aya ati dubiste nin dubiste Debne shekha gabanne yo dugandete ne kan ke ninjiru jane hayaje al rajadu je fadu jane aye na de fate amma biye ta kama walin mu fanne kuma na yi ta kana mutu gafa ta maran na yi aya amma debeeti kanina kuwan qabne gaafta ko nama biratti jaartii biyyee fedhin dhufee na obs la gefat khadurarratti fakkeenya gaafa garteenni geleeto yoo dubbiste wala ati siiqe sinjeesan eegara jaatu jeesu deeffate booda hangam takka hojii turtan baatii meeqa hojii turtan amata afur muakkan amata afur haya kalamadaa amata afur booda siiqe kalamadaa namarratti kan namarran na aya tiko dhaabbateetuma rajaatu sinjee hangam takka booda rajaatu jeesu deeffate kalamada guyyuma sadi booda rajaatu jeesu deeffate aya hangam takka hojiteysan amma deebine amata lamateen amal lamateysan aya achi boodoo sadaffaani kuchise mas amma deebi'ee nama biratti jaartiiti jahii fatin dhufee jeen nama biranna dubbateeti an dhaqee isa gaafa ayye na ilgan isa gaafadhu ati gurra kaytin hin dhageenye an aaretin ati sirkii na jalaa kaasuu jinnaan akkana je'eenii naan jee an amman tana xayyib rajaatu garaa kiyya kaytan rajaatu jeetin jira maaltu dhufee naan jee tanaan amma kana bira kunne haya jeet man calje wayin gurqa yanda je kana caljenne mushkila wallahi ayye amma tikko tureti khalas kana amma tikko ture ko bal janna hiya amma kana calje am guranda je ni sunni kamme bas garanne kan khara duma manja je kana calje amma mas bebe ko bal janna hiya kasi je fatin sira khajeni sinanje ko bal do ati dagaysu so ni si khasinje في خدم جراء راتي جارتي تجامتي نانجي أما إنك تجرو نخان تجاكجرو نخا إن تلقرتي يودو بيتي نخان تجرو جيسان نخان تجرا خيرو من دقيق نخان تجيسان تجرا سنقرارا نجنة يجي تجر أتشي دبين مشكلة أنا تجرتي ركورة تجرتي ترى دراتو إني خو سيدودا تشوف سيخ جيمو مالي رواتي على كل الماء إسا وجه نفيتي بنت سنة دوام تقرو إني لين إني بيجرا تلفون سابر بادي فيدي نكن نا إرجو سابيرت أنا خدو بيسو أما نخانة دماتي أنا يرمون فدا نخانة دماتي يرمون فدا ديم نما برا غافر دويه نخانة دماتي أنا يرمون فدا دوبه يرمون كي يرمون تناسي أجا natu sioni koda ay
وني كسين جرتو إيه خلاص جاي ديم نجيت أيه نجيت عادي بردك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه كيف تعرف الصباح سجلي والفوري ببردو ديس سجلي والكاسي صلاة الإنسان حتى سورة ها ما جت يرو صلاة الإنسان saya suruh malah kaan yo cuma sedang sampai ini kan baik kan attahiyatu maayi irratti ka du'aayin godhatamu otu salam sampai ini mo laal attahiyatu ni qaraata salawaata rasuula rabbuufta lamaa miti sadaffaa irratti waa afur irraa maganfatta allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabri wa min adhabi jahannama wa min fitnati almahya wal mamati wa min fitnati almasih dajjal eega tanaas jette booda eegasii du'aayi feete gartee filattee du'aayi godhatta eega du'aayi tana fitte booda assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullah achi booda zikrii godhu du'aayin kadhattu hin jirtu si galeema naaf gala yaani quba yeroo shaadaa gadi baafatanii yeroo attaayatu ta'an quba sana yeroo sana yaani hunduma saayyoo akkuma duraatti kaadheesanii akkuma sanatti ni taa'ee kana godhuu danda'a. Laal attaayaatuuf gizee teessu dura harka akkasittichi baaftee attaayaatu ka'ee galta. Harka baaftee harkachi baaftee si galeemi akkasitti harkachi baaftee attaayaatu qaraatee salawaatu rasuula rabbuuftee salawaatu rabbi islaamu alayhi waa afran irraa maganfattee du'aayitee gootee fixxee assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullah qubni kasuma jira akkasitti fixxaa jechuudha quba akkasitti gad deebisuun hin jiru akkasitti ci qabdee eega gartee ashhadu allah ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu eega itti booda gad hin deebistu wali gadiin achirratti gartee ashhadu an laa ilaaha illallah irratti ol kaasa akkuma taa'eef irraa achirratti akkana ol kaasa dogongora waa kuni qawlii gartee imaam nawawiin jee laa hadiisni durarraa akkasuma qabee gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi eegalli irraa ilaa xumuratti akkasi qaba walii galleema walii galleema yaa akkas dabaladhu bareechaan jechuun kana duratti anichi mana yeroon ture maal jette sagadinaan jedhu maal jette yeroo mana ture maal jette waan jettu hin dhaga'u ummanna gaama shabakaan kee hin kukkutaa ayyee mee dubbadhu sagalee ol fuudhi sagalicha ol kaasiiti atillee dubbadhu atillee waan nyaanne moosoo mana qabde fakkiisa somaante kan jedhe amana gaama hin dhagama ayyee yeroo dura maatiinis salaatii naan jedhu yeroo salaatiin aan jedhu yeroon mana turetti ergeessi amma kan hin jiru Bahreeni jirta ayyee kana duratti yeroo mana turetti maatiinis salaatii naan jedhu guyyuma giduma tokkoon ijoolleedha salaatii naan jechuudhaan alatti dirqamaan na yaadachiise namni salaatii naan jedhu hin jiru waggaa 16 kanneen dhufe amma kana keessatti ramadaana keessa nan sooma yeroo irraa hojjebeetti fi durumanitti sooma kana keessatti salaata kana salaataan turre sagada simmaa alhamdulillah sheekee erguma na dhufee irraa dhaga'uu qabeen qajeelaan hundumayyuu salaatu qabudha kana duratti amma kan hin beekun jiru ما قربانك في دلالة قوما في دلالة في جرمات كسر من قرين جرو والله يقدر في الثلاثة يوقعات أساس بري
kana fi maal gochuun qaba maal boonaan irraa baasedhan isin gaafachuu barbaade. Amma waan jechu jirtu Bahareenni illee wayita dhufu ani gaafas ama 16 biyyatti illee namni salaatinaan jiru jiraachuun turre maatiin keenya illee gartee diinirraa fagoodha. Kanin duratti salaatiin sanaan ammaan salaataas baree diin kana baree kaachi dura maaltu narra jira akkasi gaafiinte akkasuma fakkaata. Akkas jeeta. Maashaallah. Duraan dursee Rabbi subhanahu wa ta'ala waa wallaalummaan maatiin kee guyya tokkollee gartee salaati siin hin jenne ati muslima ta'uuf beeyta. Salaanni kun sirra waajiba ta'uu sin beeytu. Salaati siin hin jenne waa'ee salaataati sin beeytu. Eega gartee Bahareenii dhufte kana si umrii amata 16 salaataas barattee diin kana barattee khayrii dalagu eegalte sah akkasimi. Akkasi sheekha galata. Tanaafu ta'achi dura Rabbi subhanahu wa ta'ala siin hin gaafatu. Inshallah afallahu amma salaf tadabarte tanaafu ati ammaan tana salaata khayrii jabaaddu diin keetii jabaaddu ibadaa teetii jabaaddu inshallah akkas janna inshallah ta'amma dura walumaan Rabbi dilii tayyan waraaramu akkas. Amiin sheekha du'aana afkoodha ammallee natti cimaa salaanni kun asiis immoo siin sama seeshiyaalaani sagaduma amma kana sagaduu koos immoo hin jaallatan yeroo wajjin sagaadaa geere hojiinatti dhagaama godheeti. Na dhagaye shiyaadhaa warri biratti jirtu kun salaatan fedhan. Mee yoo dandeesse wanni kontoraatan fixanne ati isaan bira. Kontoraatan inshallah amma ji'a 3 qofannaaf fixee booda. Ji'a 3 booda irraa bahi achi. Maaliif shiyaan tun aqiidaallee si balleessiti ufti. Aqiidaa teetti irratti rakkoo sirra fidanii tanaafuu ji'a 3 gizee fixxe. biraa bahi ayaa. Rabbi si haa gargaaru. Bikki keessan beeroon dammoo gara gaafii tokko sin gaafadha jedhe rabbu murii keessan nu fadheera. Wallaahi isaa yaachuu hin beekun ture ergasii waan kanaan isin beeku sagaduma kana yeroo ilaalle nama dareennaan guyyaa tokkuma azarii koo gaafadheenna anuun beeku naan jecha ammaadha yeroo natti nan bu'an illee bareeda simmaadhaan beektu. Umurii kana geessee kaasee akka yeroo si ulfaatu qalbii umurii kinaa fadheeressee gara namatti naaf godhu ishee badaan dhagaa. Wallahi nama dhagayama dhuga. Maazarii ta'e gaafattee anuu kaan salaatu hin beeku siin jette. Hin beeku siin jette. Ani yeroon salaatu yeroo tokko natti toliyamee ani umurii ijoollummaati yoo namni nama qabee gan nama qabee nama barsiise malee wanti hundin ofii mataa keessaa fudhatamu galma namaan ga'u qobaatti. Yeroo hunduma salaatu naan jedhama salaatu qabee Mee ati maazarii hunduma qareessumanii hunduma irratti harka qabachuu kanatti bakka isaan hin beeku bakka ani ammuma hin beeku dhimmi jedheedhuma suman nama laafee alamduudhuma qofan beekaa godhadheetuma dhimmi jedhee salaata rabbiin irraa eegaluu danda'a waan hin beekne fedhee dhuma salaatuma boodan irratti rakkoo fidee dheessanii asuma yeelloo haadhuma kootuyyuu maal jedheen gaafadhe dheena guddate nan gaafadhe dhaqee koonaan jette bakka natti dhaga'amee gaafa sanas gaafa natti immoo baree isin irraa waayisa tawaayee diinii kana baree jedhu ishee qabadaa sanatti dhaga'ame rabbu murii sinaa fadheera nama galee barsiisatu seenaa godhu. Amiin wallahi. Amma duuba kamiree gizee dubbiftan itti himtanii. Eenyuun itti? Maazariin baana. Maadarii ga'amanii kan keenya jimmaadha. Jimma keessaanii bakka Turkiin sirriitti hojjannaa waliin haasaanii jedhan miti ishee irratti isaanii amma kanatti haasaanii jechuun yaani bira ammuma beekutti mooftu bira ga'u nama gaafata malee ta'an akka fakkaatu yeroo laalu. Inshallah abshir bira dhayitee inshallah hin barsiifta bi'inillah ati jabaadhuuti baradhu ati atummaan jabaadhu ati baradhu jabaadhu inshallah. أكنا خيسة جرابر وما تيمت أيه إن شاء الله. إن شاء الله. بس يا لافس إن شاء الله. إن شاء الله أنسوا ما شيء كأوري بدأ كبدرني يعني دين إن شاء الله ما سنيورانتي يعني. قويا سنينا سومنت. برو على دامي خقويا سنينا تعرفها كصوابا أمتا دبرتي في
qaamata dhufuu rabbi subhaanahu wa ta'ala dilii sii dhiisa dilii amata dabreetii fi amata dhufuu jechuudha guyyaa isniinaa sanyoo akkasi beeytaami moo maaliif beeyta mandee guyyaa isniinaa jechuudha guyyaa isniinaa guyyaa isniinaa beeytaniimi يوم الاثنين ويا قرتي وقوف العرفة يجو سيقله دلي عمتا دبريتي في تعمتا رفو ربي قرتي كانوا ديس أكو متخياف ديسون كجيلا جي رسول الله الإسلامي تنافو قياسا قيا جبا ديسون كمنو ولي قله أي إن شاء الله غلطهم جباد إن شاء الله آمين أبشر أي غلطهم أي wanni moobbileen ta'e jettatun bikkayyuu jirti waan bikkayyuu jiru haala hedduu nama naasisu haala hedduu nama gaddisiisu yaa jara keenya assalaamu alaykum osoo namayyuu ayyoo isaanii faatiyaa qara ijaaniini dubbii namtu ayyee maal jette dhiyaaddo ustaza gaafiin qaba aya ustaza yoo jaarsiina ofii namarraa ba'ee bakka deeme wallaalame akka shari'aatti akkamitti ilaalama jechuu kiyya jaarsiifumaa ba'ee bakka inni deemee wallaalame yaani karaa ichuu karaa suurii kaalufuu bishaan irratti dhabamee garuu hin jiraatu hin beekne maatiin illee garuu kuma inni du'atti fudhatanii jiranii ani immoo hadha waggaa 7 fayyaan taa'ee dadhabee amma kalatti namni kun itti na erginaaran dhufan garuu waan akkanaa gaafadhee hin beeku duraan. Amata 7 eega dhabame amma inni dhabame du'ee ni jira hin beekan maatiin akka inni du'ee beekan ati immoo amata 7 teessee eegu jirta. Amata 7 gaheera kun ayira. Amata 7 geessee jirti. Naayee duboo. عندك يعني خلاص ماتين شيء يلا يعني كان رنا جريني كان خلاص هنين جرو كاين نجرتون دنوهم بيكا تجربة فتشوفها كوي يعني ماتين اللي كسمانا سأني مال جاني أبليت صار ماتي مال لان جايت ماتين كان كل أكم بق أكنام بودر ليبول كيفا فتونافد أنا مو يعني جرات مرد أبو سلي بق هيك جد أبيرام مني أمانة يعني ووادا سلوري كنا جيم نسلي جرابيرا كانوا مكتني ركض أكشريات أكم سلالما إتو ماتين كنا كذوز أنا هندم جاء ما سجد أنا إساوج وادا وليسين نه أكمتين إيروما كذا شوفته اوكي يعني ولتدي بن ان شاء الله يلفون جيرانه انواد ولسن يعني نكا ما ول برابانه اما نكاسي غدته جرا غابس نكانا غدته جرا نكا متين كيان سنو كان غدان يعني نكاسي غدان اروزو وجي سنتن اروزو وجي سن باتي افر وجي سن يعني باتي افر وجي سن يعني تمان دي من اي وادني ولين سنت مالره و يعني بقى يعني لدي مدلقات يوشي كلام جدا لكن أستاذ وكنين الفام كمان ما كان بقى مجومتهم أول كتير بين أنو ما يعني ديمي مالي ويعني واداسرا يولي كخشوش مساعدون تأيني سنغانو بقى سجلانو يعني سنغانو أنا اللي سجلانو سنغانو تكد بيتات ونجرو yoo gartee amma warri isaanii du'ee fi jiraatee sin beekan bikka kana bu'een beekan du'iinsa isaa namni beeku hin jiru akkasimi namni beeku hin jiru waaye hundi kun bakka hin jiru ti beeka malee achiinti ati amma heeruma yoo feete qaadii dheeyteeti qaadiitti himattee qaadiin faksiis irraa godhee akkasii heerumuu dandeessa wanni teessuu hin jirtu qaadiitti immoo maatiin kiyya aasaale jennaan sheekotni biyyaa ulamoonni biyyaa naqa adii biraa rattuu jedhanii maatiin kan koo bara nama gadatti aasaanu ulamaayin biyyaa dhaap ulamaayin biyyaa qaadii biraa dhayituu jaan akkasimi qaadii bira yoo rattesi ni kaasisi irraan jiru jedhanii ulamoonni biyyaa yaani ulamoonni jimmaa keenyaa bakka
shari'aadhaan irra hin jiru ittiin hin kaayyannee isatu dhiise ba'ee akka shari'aatti eerumuu hin dandeessi. Shari'aa bira yoo qaadii bira yoo ratte immoo isii gaafatanii isiin immoo as waan hin jirre jedhan ambiyya waan hin jirredhaaf shari'aan biyyaa isii gaafatanii garuu immoo akka shari'aatiin irra hin jiraatu eerumuu hin dandeessi jedhanii maatiin keenya kennuudha jedhanii yoo duun beekame dhugaa kute sigalee wanni takka hin jiru atu guyyaa isa du'ee isaa dhageesserraa azee baadhattee booda heerumta duusaan beeynu manuti sigalee duusaan beeynu dhabame malee duu haqiiqatti gartee warri nuun beekutti hin jiru tanaafuu maali mallee jechuudha achuma deebi sheekonni ulamaa hin ganda keessanii waan siin jettu godhi inshallah ulamoonni biyya kayaanii heerumuu dandeessu jedhanii hin danda'amu jechuudha. Sheekotiin biyya yaani heerumuu hin dandeessi jedhanii abbootii koo galchanii yaani. Mee telefoona kiyyanii qabdaami ki gootu. Bakka anaa dawwalii. Isuma kana miti isa kana miti. Isa biraa sii kanna. Haal kana arguu dandeessanii. Isa biraa sii kanna WhatsApp nambara kiyya ka duraa hin qabdaa ka immoo ka dur. Isa 27ti. Isa kudha takka 2956. Ijoolleen hin dhaban garuu ijoollee sinii nanaasaa ijoollee irraa fudhadhu WhatsApp irratti achirra na dubbisi inshallah. Laalee anilleen waan jiru siima masalicha kana barbaade inshallah. Wali galle ayye inshallah galatoon akkas goona inshallah. Inshallah kalas. Ayye. السلام عليكم. السلام عليكم. تروحين كم تاكا إيمو كدوس. لا في شو في دبر وين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عشرين سنان كذا. مايت. سلام عشرين سنان كذا. سلام عشرين درات سنان كذا. لما أفر صلاة دنديس. صلوا قبل من صلى 4 قبل العصر رحم الله من صلى 4 قبل العصر رب رحمة قروف نما قرتي لما أنا فرصلاته عصري ركا لما أنا فرصلاته رب رحمة قروف جي رسولي صلوات ربي السلام عليه رحمة خلتيف تنافل لما أنا عصري دراتي لما أنا فرصلاته جنديس حديثني سيئة كلام صلاة جومو ضعيف Andurana sendiri lama ni salata, baru aku rindu di sana. Lama. Kadisi lama daiba, lama nafur. Akas. Jazakallah khairan ya Ustaz Muhammad. Galatom ayye. Jarakenya duba wani refo balayin te yattisan tagart ayoti ya gafadhe mbehu akata yattisan. Wallahi wa billahi ganda cufa jirti wani san. Ayota kay samme na mayu garte da wala gafadda akata san salatana. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ko naga adisu. Naga fayyame. Ayya alhamdulillah. Gafi lam gafi to ban. Aya bismillah. Gafi ta so maka ma sama lai so mana tadi. Maal jette? Maal jette? Maal jette? Soomani sadii nala jira, sadeen sooman naji. Aya. Soomanni Ramadaana. Ayye. Sadii nala jira, arafa kanamma soomanuudhaaf sadeen rakkoon qabu. Qaamata sadii sirra jira moo firii sadii sirra jira? Lala sadii yoo tanaa kana nurra jira, ammoo waan soomanni garuu immoo lolisi jira kuma siisirra. Aya, immoo luisu jira jetteetu waajiba dhiifte amma kana maa soomanuu feetare? Waajibaa hin soomanne. Amma kana soomanuu danda'u amma kana kana. Luisutu hin jira jetteetu waajiba hin dhiifne? Mee deebis? Sadii waan dhiifte bar.
sadeen waliif teessan duuba gartee luusisu jirtu amma luusisu hin jirtu amma kan masoo manuu deemtu luusisu hin jirtu amma haa ol gaafannu deebisaa deebis sirritti. Guyyaa tokkichaa kan soomana guyyaa tokkichaa hin ta'u. Akkas guyyaa tokkichaa yoo soomante kanaan itti jira kanaan gartee guyyaa sadii irraa soomana yoo jette immoo waajibaa sirra jira guyyaa tokkichaa guyyaa isniinaa san soomanii kaan immoo sadeen sirra jiru dafiitii soomanii qadaa sirra jiru. Ayyee galatoon. Ayyee gaafii lama dabru. Dabre. Gaafii lama daa. Ilmoo takka namni dhalee dubaalatti darbuu deemurraa fuuna ji. Ayyee. Ilmoo tana namni irraa fudhate namni fide kun nama kiristaanaati. Ayyee. Tajaajila fiddeen bira kaayyattee naa qabinaan jettan kan ka dalagaadhaa dhufuuti ilmoo tana namni kiristaanaa kun guddifachuun akkamii ilmoo tun isaan mala dhalatte ilmoo namni islaamaa dhalee maal. Ilmoon ta namni islaamaa dhalee ta fudhatte kiristaanaa intala kiristaanaati fiddeessi bira keeyse hangaan dalagaa dhufuu naa qabisiin jette. Niin guddifadhaa. Intalti kiristaana ilmoota gartee nama islaamaa ta'uu sirri beeyta dhaggeeffadhu ilmoon ta nama islaamaa ta'uu sirri beeyta. Maayet. Nama islaamaati ijoollee rabbi ijoon dubaala darbi. Waan gootu. Nama islaamaati ni beeyna. Waan gootu gabaabdutti waan gootu. Hin dhageen. Waan gootu ittiin kannin ni guddisi. Niin guddisaa si kannu. Ittiin kannin ni guddisi. Waa maallaqa illee dhibba shan akka dubaaftee siddee maallaqa si deebisneetii fi hin kennu jennaan. 500 kannii fi ittiin kannin. Akkas godhi inshallah rabbi umrii isaa dheeressu. Inshallah rabbi naa gargaaru jedhu ayi naa godha. Ayyee galatoom. سبحان الله يا رب نستري والله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ماجد. شيخ جت أما بلشت يا جت أنا رجع. والله يعني اللي بيكنا في برات مرة بأديني را وانتي بيكون جرو أكو ما ماشين جت كنا garuki rakkoon guddaadha haati kiyya jalqaba kiristaana. Ayyee. Abbaan kiyyaa dirqiidhaan buttee fudhatee. Amma mootuu yoo abbaa kiyyaan wal dhabdu waa'ee amantii kanallee hin turtii ani immoo amma akka miidiyaarraa dhagayeeti isinis hordofee bakkii akkanaa rabbiin irraan gaafataan jedhuun. Baay'ee natti aartii kaqarachii waliin akkana ta'e kaqarachii waliin rakkadhee hadhaawaa shari'aa natti hin taa'eessee wallaahi sheeka yaani natti rifattii beektanii sheeka yoo waa dubbadhullee. Kanaaf yaani ani wanni amma bilbilee fi akka jaahilummaan baay'inaan jirtu. Dhugumatti dubbatu faatiyaallee anis hajuma biyya kana dhufeen baradhe. Dhugaa. Kanuma gaafii qaba garuu wallaalummaan baay'ee laal dhuga baanta yaa ukti Beirut jirtaa? Biyya Beerutiin jira ani biyya naannoo salaataan barbaanne salaataan fi akkaataa uffannaa kennaa barbaanne akkaataa isaanitti jedhanitti biyya deemnu jirra. Ani bakka hundumaa fuudhaa nu godhaatii gaafii takkaa qaba. Gaafii hedduu qaba garuu amma meeshaan gaafadha. Gaafii an qabu sa'aatiin hin jijjiirama jettanii biyya kanatti. Ayyee. Subii qara subii ka'ee salaatu suutii irratti azaana guuttadhee salaataa. Ayyee. Azaanni na jedhaa turee jennaan kalaas televiziyoon azaanni jedhee ka'ee salaatee yoo ani
Salatee ka'ee deebi'ee rafee telefoonni kiyyaa azaanidha sa'aatii jijjiiramee jira. Aloo. Ni dhaga'e. Niyyaadha jedheetuma akkuma salaate sanitti dhiise kaa booda akka salaanni jijjiirame. Na dhaggeeffadhu. Salaata san deebisee salaatama akkuma. Na dhaggeeffadhu amma ati azaanni Beeruutitti ol hin fuudhamu? Azaana masgidaan dhageessu? Hinjiru bakka isaan hin jiru sheeka fagoo jiraan azaanarra. Bakka azaanarraa fagoo jirta. Baadiyyaa keessa akkasiimi? Baadiyyaa miti na kiristaanaa beektanii biyyi kun Beeruutiin jiru Beeruutirraa xiqqoo bahee jira jechuudha. Biitti biyya kiristaanaati. Lafa kiristaanni heddummaatu jechuukeeti. Akkasii? Azaanan dhageessu. Amma moobaayil keetirra gootee jirta. Moobaayil kee agizee azaanuu ati salaatta. Amma ati waan goote odoo ati rafteeti odoo moobaayil keen azaanin odoo yeroo hin gahin salaatte. Akkasiimi? Daqiiqa meeqa booda kagartee moobaayil kee azaane? Sii salaatee daqiiqa meeqa booda? Zaa cinaa booda moo zaa takka moo akkami? Sa'a tokko. Salaata san deebisuu qabda. Salaata san deebisi. Deebisi. Salaanni odoo sharxii ayyee. Maal jette? Deebiin sheeka sooma yeroo biyya jiru wallahi sheeka walii beekellee qadaan deebisu yoo jedhee hin danda'ama. Salaata ofitti qabadhee jiru salaata waggaa lamaan deebisa jedheera. Achiin dura akkam godhuu qaba sila toobamaan dhiisa moo akkam godhuu qaba salaata hedduu soomana hedduu ka soomaneen jirre qaba. Hangamta kaniga amata meeqanidha ka soomanaa? Fakkeenyaaf sheekaan umrii 18 heerume yeroo heerume isaan beektanii sheeka idaayyaan soomantuu jedhan heerumeeti bultii heerumeeti ijaa kanatti soomni seenee hin soomanne dhugaa dubbatuudhaaf innillee hin soomanne soomni bara sanii akkasumatti hin darbe. Akkam godhuu qabnamee idaayyaan hin soomantuu jedhanii anis diinirraa hin beekne. Idaayyaan maal? Akkam godhuu qabna. Idaayyaan maali? Aruusitiin idaayyaan maali maana? Maal jechuun? Idaayyaan hin soomantuu? Maanaan idaayyaan heerumte dubartiin yeroo heerumte odoon turin aruusatti seentee odoon turin soomanuun hin ta'u. Aruusa keessatti dubartiin hin soomantuu akkasiimi isii aruusa jirtu. Haya ka soomanas gaafa sanii taak ka biraawoo kaati beektu ni jira. Achi durallee sheeka kaan beeku waggaan lamaan jira ka soomaneen jira. Haalli kulli haala soomanaati yeroo nutti dhufursi deebinee qadaan kaffallu. Ka seeraan ammoo qabadhe yeroo da'eet hin soomanne biyya kanas dhufee rakkoo hedduudhaan hin soomanne ka yeroo biyya kana jiru hin soomana yaa rabbi na jedheetiin yadhee jira biyyatti galee. Ka Beeruut jirtu ka biyya Arabaa biyya kana jirtu tokkollee hin soomanne? Soomanee jira sheeka waggaa tokko hin soomanne gara malee rakkadhee hin soomanne waggaa 2 soomee jira. Ayyee qammaati yoo kam gaba fagaate qaama 3 sirra jira moo qaama 4 moo qaama 5 dhiiroo? Amma ka waggaa tokko ka amata 2 narra jira. Ka waggaa tokko ka amata 1 narra jira. Ka waggaa kaanii ka amata 3 narra jira. Achi darbee ammoo hedduutu jira sheeka ka yeroo laguun itti dhufu hin soomanne waggaa 5 ol akkas jaalleen ta'a. Ati amata 5-6 kafaa sirra jira jechuun soomanni amata 5-6. Jira kaagasillee. Garuu ka seeraan qabadheeru ka waggaa 2ti. Waggaa 2 kan amma tokko waggaa 4 ta'a tokko waggaa 2 amma. Waggaa 2 kun eega ballaqteeti. Ka eega ballageeti kuunu ka waggaa 4 eega ballageeti tokkochi ka biyya kana dhufee sooman. Ka biyya kana dhufee narra dhufe tokkochi ka biyyatti narra dhufe. Lachuun ka ballagee jiru sana amma ka qabadhe hin soomana jedhee. Ka eega ballaqteeti amal 2 sirra jira akkasiimi? ايوه خلاص
eega ballaqtee amata lameen sirra jiru san kafalii salaata jabaadhu azaana gartee yoo kan dhageenye taate moobaayil keetirra godhadhu ummaa teetis numa gorsi daawaatti godhi isiin sirnarrifattiif maarreen jiini daawaatti godhi inshaallah sodaatin daawaatti godhi inshaallah rabbii si alaafisu gaafi biraammoo kunoo yeroo attayyaata jennu sheeka afaan attayyaata booda yoo afaan oromootiin du'aa godhatan maal ta'a? hin ta'u du'aa isa barachuu qabda hin ta'u afaanuma gartee salaan itti dhufe ta'u qofa ta'u yeroo rukkoo fakkeenyaaf rukkuwaaf gad jedhan sana yeroo isaan waloo rukkuwaatis yeroo rukkuwaatis yeroo sujuudaatis du'aayin afaanuma gartee quraanni itti bu'e san du'aayin godha wallaahi biyya keenyallee abbaa mana kiyya wallaahi garuu namuma rabbiin sodaatu nama haadha ofiillee sodaatu haadha ofii sirrimatti sodaata sirrima kabajaa andhaamsi qabu ijoollee dubartiitiifillee yoo hin qe'oorra haadha ofii dhaqanis dubartiin erga heerumneellee haadhaaf intala ilmaa walitti buusuutu jira sheeka rakkoo guddatu jira biyya keenya keessa facaafatanii maataa keessa waan garaagaraatu jira wallaahi abbaa manaa kiyya rakkoo hojii qabaa bakka inni dhaqe qaaqan qabu bakka dhaqe hunduman ni rakkataa suusiin qabu waan itti ergeessu jimarra naa oolcha du'aa godhaa sheeka waa'ee hojii isaa baay'ee na rakkisee jira wallaahi amala hin qabu garuu haala badaas hin qabu haadha sinuma kabajaa waan ati itti ergitellee hojiirra si oolcha waan ati itti ergitellee hojiirra si oolcha akkasiin shamiziin jijjiiratu waan eeyyameef maashaallah kun nama ajaa'ibaati jabeeffadhu kana jabeeffadhu eega waan ati itti ergite hojiirra si oolche kun hedduu gartee nama ajaa'ibaati nama akkaan rabbi sodaatu akkanaa kana rabbi haa heddummeessu wallahi hojii isaa dhabame bakka hojii hattaa qansuraan inni bira dhaqe qaaqan dhabu sheek rakkatee bakka manatti galee ta'a wanti uumata jiru wallaalee rakkadhee biyyaa bayanii abshir inshallah atillee rakkoo tana keessaayis yaada muraada kee rabbi si haa guutu jabaadhu ibaada jabaadhu zikrii heddummeessii istighfaara heddummeessii salawaata rasuula rabbuusuu heddummeessii inshallah rabbi sinaa milkeessu inshallah jabaadha آمين نجاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ما جته الو عندك استاذ دقيقة قافد ويه دقيقة قافد أستاذ وكان قلت الصلاة أنت فكان هناك أنتي قليا فرطة مسونغين في مسجد أديرتا جروا ماني قليا فرطة مع الزوت في العنترو بكلان شريحة فسمع يعني قليا فرطة ما يوقف ما على ذلك إما كذلك قليا فرطة مسونغين جاين تكيو فرطة بعد ما كم guyyaa 40 angeewun qabdu beek sigalee 40 booda ati guyyaa 40 doon geenye guyyaa 35tti ay guyyaa 40tti ni dheerata kaduma qeessi qe ni dheerata mire يعني guyyaa 40 osoo ta'in tasawwur an turani maaliif akkas goota gizuma ni dheerate muri malee akkanuma gizuma inni si dheerate muri 40 20 30 inni dheerannaan firrumaa muri sigaleemi gaafa lama ta'uu gaafadhu gaafadhu
gaafa lammataa amma salaata keessatti Ayyee. inni geessanii mustaan Indaga. Salaata keessatti gaafii lamataa. salaata zurii osoo salaataa jiru sujuudu saawwii bakka qabu sanitti sujuudu saawwii osoo hin bu'in irraanfadhee salaamtaa baafadhee. Ayyee. Maal dogongorte? Salaata san keessatti dogongorri kee maal? Naa himuu dandeessaa? Hello. Waan jechuun jirtu obboleeyyiin ta'e jechuudha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Guutuu akkasumatti obsime. Obboleeyyiin ta'e waan jette bikka silaa sujuudu saawii godhuu qabuun irraanfadhee salaamtaa baafadheedha. Maayyiirratti illee sujuudu saawii godhuu dandeessaa. Immoo yoo gartee silaa salaata keessa waan dogongorte yoo beeyne silaa bareeda ukti. Kanaafuu inshaallah yoo sujuudu saawii irraanfattee wayituma salaamtaa baafattisan sujuudu saawii godhuu dandeessa. Yoo irraa turte immoo umaatii miti. Ayyee dhiyaadhu obboleessa. Seenuwaar gaafii qaba waanuma takka illee garuu. Yoo tana hiriyooti siya takka wajjin salaannee salaata zuhurii irratti wal dhabne beetanii. Ayyee. Ani qunxaa qaba biyya kana keessa baay'ee abeetanii qunxaan deema baay'inaan namni qunxaa kanaan mucaan goddanyaa kiyya tokko qunxaa kanaan nu salaachiftuu yoo surree dheeraa uffatte malee naan jedhe. Ani ammoo asillee nu salaachiftuu nama qunxaa kanaan salaachisaa jedhee asirratti wal dhabnee surree dheeraa uffachuu dhiisee qunxama kanaan dhiqaamee duruma ta'ee salaachisa. Qunxaan ta'etu eessa dhaabbatti? Naa himuu dandeessaa? Jilbaa. Jilbatti dhaabatti jilbatti. Jilba cabsinu kana gad gakkutee jira xiqqo. Jilbumarra jirti. Walakkama jilbaa. Walakkaa jilbaa. Irra gaariin immoo wanti gartee hadiisatti riwaaya Abu Daawuditti wanni dhufe awraan dhiiraa beeyna surratti warrukbaa jaan. Beeyna surratti warrukbaa. Hadiisa kana Albaaniilleen Hasan godhee awraan dhiiraa gartee handhuuraa fi jilba gartee jilba olii xiqqoo gartee achitti jaan. Tanaafuu ati khilaafaa fi wanni keessaa ba'uuf jilbarraa xiqqoo yoo gakkute qofoon xiqqoo jilbarra dhaabbachuun qabdu. Jilbarraa xiqqoo yoo gakkute bareeda. Garuu kiyya jilbumarratti dhaabate marratti morkarratti nama sadii giraamii kana keessaa eegaa baachisiin inni nama salaachis jedhee wal dhabnee anuma salaachisaa salaatuma kiyya badama lee badeellee salaati keessan hin badu na duubaan dhaabadha jedhee tokko immoo bakka salaanni kan keellee badu kennan taa jedhee hin dhaabanne na duuba dhaabate tokko immoo hin salaannu jedhee Allahu akbar ho'itan jedhe inni illee Allahu akbar jedhe nu sadiinu qobaman salaanni kun amma eenyu balleesse bakka ati gallakkisuufii qabda malee qa eegartee khilaafni kasii dhufee ati gartee gallakkiftee fi imaama ta'ee isin salaachisu agartee dheertuu uffate. Amma bakkanatti salaata eenyutu bakkanatti imaamtu balleessee fakkeenya kan amma akka murkaata heetiniin godhe malee salaanni kee yooma illee dhugumatti salaanni kee narraa badamoo yaani yoo salaachisuu ta'e akkasumattuu narraa badamoo isaan na duubatti yoo hidhatan wanni baduu hin jira asirra isaanirra. Wanni jiru beeytaa aslan shari'aa islaamaa keessatti imaamni waan dogongoru keessatti sigalee yoo inni afarsee ummata salaachise. Salaata keessatti imaamni yoo dogongoree maamumni ittiin gaafatamu salaanni maamumaa sirrii ka imaamaa dogongora. Keemmoo zaahira gartee wanni kun qumxaa gartee olitti jilba gubbatti gartee si duubaan salaatu diduu sirrii godhan. Sirrii godhan akkamii si duubaan salaatarree. Wanni kun alaaqa. Maaliif? Maal dubartii miti ka'ee dhoo asirratti illee mormee ta'ee ka dhiiraati ka jedhu illee morkaan wannaa jedhee. Akkasii miti. Fakkeenya
amma wanni jiru fakkeenya salaata keessatti namni eeggachuu qaba ooraa onni isaa handhuuraa fi jilba kee jidduu gartee huccuun jiraachuu qabdi handhuuraa gadi handhuuraa fi jilba irratti gartee ooraan dhiiraa albaaniin asan godhe adiisan tanaafuu adiisan qabannee qofoo ta'e jilba irratti gartee dhaabbattu saniin salaatuu hin ta'u.